ra da ra 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 dina ko da 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 ra 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 pa pa Dina ko wasirita agarsiisu baay'isoo ada ko ba dandasaa jiru wasirita agarsiisa Dina ko amajaaji ko atillee na boonsisuuf turte ani moonan didee Dina ko atillee na gaddisiisuuf turte ani moonan didee waaqni didee maal goota gaa Kanaaf dandasaa irra beektu diina ko amajaaji ko olan bahee mataa keerran bahee ol fuudheen sirra deemee diina ko amajaaji ko maal goota gaa viidiyoo kana sirriitti ilaalee atillee ayyaana na boonsisuuf turte. Ani immoo waan ayyaanaaf taa'ee bibbituun jalqabee amma kun hordoftoota keessatti agarsiisuuf waa. Olan bahee gadan bu'ee mataa keerran bahee asii fachi sirra deddeebi'ee diina koo maal gootaree naatte nagaan siniif haa ta'u nan dadhabe kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaalaa keessan sinii jedha. Egaa akka yaada diinaa akka karoora diinaaf silaa ayyaana kanan ayyaaneffadhu si ayyaanni kun bakka gurraacha ta'a ture anaa fi meetiin utuu hin argamne ta'e yookaas argamuu turte bakka guyyoota lalakkoofne irra ta'e wajjiniin waan baay'ee tura waan baay'ee ta'ama ture. Bakka ani hin beeku akkatti guyyoonni isaa itti fufan akkamitti akka bari'ee dhiibu ani hin beeku. Garuu mucaan kiyya argamne ayyaanaa fi qophii jalqabaan jira jechuudha. Wanta tokko hojjechuu ijoollee koo hiyyoomsuu ijoollee kootumaan hir'isuu akka yeroo dura jechuun jire akkuma yeroo dura waan hundumaa ijoollee kootiin nan godhaa nan bitaa fi fataan godha mana keessa waan barbaachisu hundumaa nan godhaa. Kanaaf hundaa'uun dabalata ta'uu qaba yuuti inni ammaa kun waan baay'een oole waan ta'eef waan baay'ee irraan hafe waan ta'eef gammachuudha galatadha galateeffannaadha baqa nyaatanii dhuguudha waan ta'eef ol ba'uu gadi bu'uunis waan jiru amma garuu ol ba'een jira siin jedha kanaaf egaa fayyoo akkam si godha silaa siin kun akkuma akkas na godha silaa ituma argaatan akkama namni ammatoo ilaalaa jiru. Akkam si godha fayyoo akkas godhaa irra jedhama malee akkam si godha hin jedhamu. Namni maa akkana taate jedhu maadha wanta maa akkana taate kan jedhu jiramu maa inni yoo jedhas ofitti hiyya malee namni isa dhagahu hin jiru. Dhuguma ofitti hiyya malee namni isa dhagahu hin jiru. Karaa taafeeyanii diinni qopheesse edaga gooftaanoo fashaleesse na dhaabdeetta ol kaastee gara gubbaa si fallaadha hoguubaa edaga maaliif diinni baay'ee karoorsee yaadee asiin baasee achiin baasee hin danda'a garuu qorumsi kun hundi isaa akkasumatti otoo hundi tokko hin ta'in otoo namni illee miidhamin. Qorumsi kun hundumtuu akka darbu abdii qaba. Hundi kun mashaq jedhe akka bakka xurii dhiqatanii dhoqqee dhiqatanii qulqulleessanii miiccanii qulqulleessaniitti akka darbu shakkii tokko hin qabu. Darbee bor gaarii akka ta'u hundumtuu jechuudha. Waan hundumaa garaagarummaatti waan geessuuf waaqayyo hundumtuu gaarii akka ta'u an abdiin qaba. Hin shakku dhugaan siin jedha. Lolamtus maal jettus yeroodhaaf waan kamillee waan baay'ee mataa keerra dhufee tuulamee si caccabsee si boosisee si diigee si nyaatee si kassartullee yeroodhaaf. Yeroodhaaf isiniin jedha qorumsi ammas yoo dhufe yeroodhaaf waan hin dabarre hin jiru dhugaan isiniin jedha. Jireenya keessan keessatti qoramuun immoo bareedaadha. Qoramtanii akka sibiilaa jabaadha. Waan baay'ee bartu jireenya bartuu ofitti amanamummaa bartuu. Qobaa jiraachuu bartuu waan hundumaa akka dandeessan hin bartu jechuudha. Qorumsa hundaan bareedaadha. Qoramuun baay'ee bareedaa dhugaa waaqa. Qoramuun bareedaadha isiniin jenna. Anammas keessatti akka sibiila akka hin jabaadduun of arge.
waan baay'ee keessa darbee jechuudha. Jireenya baay'ee keessa hin darbe. Ammoo ji'a meeqa keessa namni torban tokkottuu waan baay'ee ta'a. So kanaaf kottaa gara sanbiteessin agarsiisa. Kaameera gadi buuseeni dannasna hin ga'u caffarri. Kabajamtoota hordoftoota kiyya egaa waan isinitti agarsiisu tokko as jira tokko as jira. Waan dursa dhufee jechuudha. Waanan hojjechuudhaaf qopheessee kuni kennattoo beektumtiree kennattoo qopheessuuf jechuudha. Gundoon kun yeroo hundumaa kanuma isaa waan ta'eef isatu gurraachessee qoraan kan argaa jirtu isinitti mul'atti garuu isheen kun naante hundi damoo rakasa kuni birii 100 bitamte. Look qoraan kun birii 100 bitamte jechuudha. Garuu xuruudhaan jedhaan maaliif yeroo amma waan hundumtuu waddadaadha. Qoraan ittiin kuni birii 100 bitamte garuu naa akoofteen kaati. Raayyuu na fadhee yaada. Ani affeelu waan ta'eef. Namni baay'een affeelaan an bira taa'ee affeelaan maaliin yeroo namatti fudhata achi taa'een calalaa ooluu isaan barbaadanii achi taa'ee danfisaa ooluu isaan barbaadu. Akaawwadheen akkuma yeroo duraa jechuudha. Isheen kun immoo garbuudha. Garbuu baay'ee garbuu kiiloo 3dha kun. Xinnoo sitti fakkaatee garbuu kiiloo 3dha. Garbuun kiiloon tokko birii 130. Kiiloon tokko birii 130. Kiiloo 3 meeqa seetanii birii 390. Naa kunis yeroo darbe garuu meeqa ture yeroo gannaa meeqaan bitame ture yaadadha. Naa akkasti qaqannasee sooree keessaa funaanii qulqulleessaa kiiloo 3dha. Furdaa isaa barbaada waan ta'eef yeroo hundumaa furdaa isaa dhuguun barbaada dhugaa waaqa. Kanaaf 3 kan godheef jechuudha furdaa dhuguu fi ijoolleen keenyas jiru. Dura osoo bira ijoolleen keenya akka as ifanii na bira bubbulanii ayyaanummaa osuma jiru waan ta'eef bakka akkasi. Kanaafini kiiloo 3 biteensiin jedha baga geessanii jala bultii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus yaadannoo isaa jechuudha. Kiristaanonni marti keessan baga geessanii jala bultiin gaheera waan ta'eef inni akkasittiin hojii ayyaana tokko ni fedheen jalaan maaliif jala ijoollee faana naan ta'u waan ta'eef ani dafee nu jedhama dafee dursee kana nu jedhu wal jala of jalaan buusu. Maaliif yuutuubiinis jira oduunis jira ajandaanis jira waan ta'eef dursee kana nu hojjetatu siin jedhan. Anyways kan ayyaanaa immoo nikaan immoo sagaan immoo yeruma inni qaqqabu isinitti hima. Garuu kanuma akaa'uudhaan walitti deebinaa jechuudha gadi buune. Naafi wajjin kan ulaarru jechuudha. Naafi wajjin ulaarru akka ajaa'ibaatti ishee ulaa jechuudha. Walii bareedaa tokko kenna. Yeroo irraa waraabanis qodaa isatti waraaban sana uluudha. Egaa gadi buunee goodaa keessatti gadi buuneetu ibidda keenya qabsiifannee eelee keenya irra kaawwannee bobeeffannee akkanatti akaa'uu jalqabnee jirra jechuudha. Kaameraamaaniin immoo meetiidha. Meetii akkanatti waraabdee dukkaneessite waraabde. Dukkanaa ilaala akka intinidha kallattii aduun olitti garagalu isheen immoo gaditti garagalte waan ta'eef baay'ee garuu maal mul'ata anatu mul'achuu dide malee akaa'in akka ashaaroon akka ashaaramaa jiru mul'ata guggubamaa jiru mul'ata. Inni akkasitti kushiinaan keenyas maarbeetiin keenyas gaaqnoo goodaadhuma gaa fuulduruma bilookitti gadi buunee lafatti gadi buuneetu akkanatti hojjennaa yeroo baay'ee jechuudha. Kun akkasitti guggubeen jira jechuudha. Baay'ee guggubaan jira lameetii dhawatu waraaba waan ta'eef akkaataatti waraabdu.
Kunoo garbuun keenya guggubatee jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhe gameetii kaameraamaaniidha. Akkatti ishee waraabdu laga. Na baay'ee tokko kun abiddatti moqa gooneetu silaa guggubuma waan ta'eef sirriitti gubachuu. Sirriitti gubateetu baay'ee xinnoo ishii mayyoo magaalessitan iyyuu hin bareedu. Kennattoon kun jechuudha. Xinnoo ishii hin guggubatte xinnuma jechuudha. Oomishanii daalacha ta'an naacha sofamaanii bifni isaa birciqoo keessa akka daalacha wayii ta'eetu hin bareedu. Qixxim gootanii yoo gurraacha gootan immoo achi dhiisaa qaba. Birciqoo keessa sila bishaan masaa waan ta'eef birciqoo keessa akkatti inni bareedu gurraacha cal jedhee jechuudha. Riisarchii irratti hojjedheeraan yeroo tokko maa akkanatti guggubadhee xinnoo ishii hambiseen yeroo achi gadi ba'u waan ta'e waan isaa akka farsoo sirriitti intinii ta'e wayii fakkaata hin bareedu. Isa booda ittaan fufee gaane callabbeessu guggubuun akkanatti guggubne garuu dhumarratti jechuudha dhumarratti